Tun simbirroota ijaareen fafannisaa gaafara koona qabdee an khaaliqa kiyyattan barrisaa madiinaan naquufanii dhaqee obbolaa koo arguufanii zamzama achii dhugee dhukkuba onnee koo fayyuufanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota viidiyoo kanaa keessaa fi hordoftoota YouTube channel Awwii Show akkam jirtan nagaaf jaalalti tiyya bakka jirtanitti isinaa dhaqqabdu hedduu isin jaalanna warri maatii taatan kottaatti subscribe nu godhaati nu daawwadhaa waan haaraan dhufu jira namoota jajjabaa hedduu isin kaisin beekanii kaisin beeknillee wal isinii dheessina nama jabaa tokko namni kuni dardara lafaa dhufa gahee hedduu keessatti nama hirmaatu jechuudha achi keessa waan isinitti tole waan isinii bohaarsaa jedhaman keessaa waan tokko isinii qabatee dhufu jira nama kana akka haaraatti wal isin barsiisaa namni gariin immoo dura beekuu dandeessanii kaan hin beekne immoo har'a wal bartan namni kun obboleessa keenya Wazir Muhammad Nur Jam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota Awwii Show YouTube channel Awwii Show bagaarra geessan Awwiin isin qofa miti nullee numa bohaarsaa yeroo mara nama bohaartiiti sagantaa adda addaa televiziyoona irratti yookiin channel garaagaraa irratti illee argitanii jirtanii أنا ردبو سانو فيتشر كسمو كسيب ما شاء الله أتلي بقى راسيجي دعوتو تخينيا مي أبوليس خينيا وزير مي أتي المدرة لودك أتيس يوم قدتيس مي مالي رتيس أركاني وكي مالي رتيس بيفاني يهذا الشيء سوفيالي واني المدرة أوجد اللي هنجرو قارو إن شاء الله قرفوا الدرات وجد شرافي أبدي سنن كبا كارورا سنن كبا وأنا المدرة أوجد إيرا وننجرو إنجرو مالي في أكتر سابلكي مالي رتيس فعلنا مار كجرا كتساب مدرة وقوتي للكويسة جرا channel televiziyoona yeroo jalqabaati Afrikaa TV irratti waan tokko sagantaa dabarsan ture makasii siira waan akkasii taate inshallah sad waan darbe adeesnu maaliifi ganaa namni waan hojjetu osoo irratti karoorfatee gaariidha wanni hojjetamee darbe guddaa miti hedduu xiqqaadha inumaa hinjiru jechuun ni danda'ama gara fuulduraatti garuu inshallah abdii hawaasa kana gama diinii gama amantaa keenyaatiin gama hawaasummaa yookiin sooshaaliitiin gama haqa biyyummaatiin jechuudha tajaajiluu fi qophiin qaba sagantaalee karoorallee ni qaba kanaaf har'a channel kee irratti mul'ate borimoo channel kee irratti na arguu isaanii mala inshallah kaayoon guddaan tokkoffaa namoota waliin beekne wal barsiisuudha waan ta'eef wanni har'a asitti si dhiyeeffadheef jechuudha kanaaf obboleessa keenya Waziri amma duras waan garaagaraa miidiyaa garaagaraa irratti sagantaa daawwaa babbareedduu dhiyeessaa miidiyaa akka Afrikaa Hamilton hedduu irratti agartanii gahee gara biizinesaa kanaanis gahee guddaa nama taphachuu jiru jechuudha ammoo cinaa takkaanii isin bashannansiisuudhaa fi ammas karaa nashiidaa kanaanis as dhufu jira waan ta'eef nashiidaa irraa namni hedduun ganaa si arkuu deema ani immoo dhibbattee waan si arkee jiruu fi gama kanaan dhufu jirta waan ta'eef garuu xiqqoo gorroon dhufuusi si jechuudha. Hayyee bareeda la daawwattoota waan inni ittiin qophoofne na gaafataa jira takka jedha lammaffaa inshallah ani gara fuulduraatti waan karoorfadhe nalatti ni jira waan gaggabaabaadha hedduu keessaa gariin isaa kanani waan amma dura jedhame bifa sagalee sirreessuudhaan kanani stuudiyoo dhumatti akkuma hawwii kana saahibawwan warra stuudiyootti dhihaatuu fi hojii artii kana irratti bobba'anii jiran kana hojii waytan stuudiyoo deemu meesillee sagalee kee ilaalla jennaan umayyaalee ilaale malee akkasi kanaaf inshallah ni jira wanni gaggabaabaan ni jira haa ta'u irra guddeessa garuu yeroo nashiidaa jennu namni gariin kallattii biraatti fudhatina waan barnoota qabu waan diinii keenya nu yaadachiisu waan nu barsiisu kanaaf irra hedduu wanna nama keessa harka kiyyaan barreessee waan gaggabaabaa carraa kanatti fayyadame waan kana akka inni hojjedhuu fi kan na gargaaraa ture yookiin kan itti na kakaaseef dirqamsiisee na gochisiisee dandeettii waan kana gochuu waan dandeessuuf hojjedhu kan naan jedhe injiinarii Abdurrahman Hussein hedduu galateeffachuun barbaada egaa waan ummata fayyadu yoo ta'e jedheenis yaada sana irraa fudhe kanaaf maqaa rabbii gaggaarii kan jedhuuni maqaa rabbii 99 kan keessa ergaa gabaabaa qabu maqaa rabbii 99 lakkaa'e kanani أنا كأني أجيبين جرجر جروان سجالي جرو ولا لوسا سينسيسا يا مقارب بيجاري صفة سابريدا سجل تمي سجالي
meenaa baradhu hundaa jedha namni isa haffaze rabbitu galee fi waada yoottamanii qabate rabbitu jannata kennaa waan akkasii xumura irratti egaa kuni waan maqaa rabbii hojii wal qabatee kan itti nama kakaasudha kanaafu maqaa rabbii gaggaarii sifata isaa bareedaa sagaltamii sagalii meenaa baradhu hunda nama isaa hafazee rabbitu galee fi waada yoottamanii qabatee duniyaa akhiraa gammadaa yoottamanii qabatee duniyaa akhiraa gammadaa jedhu akkasiidha si yaadachiisu kan akka malee kan hin dhaga'e daawwattoonni keenya hin dhageenye Madiinaa yaa sodi kanamaati ka amma dura yaa ta'us an sirraa giseen dhaga'u hedduu takka akka malee wanni suni traditionalidha yookiin waan amma dura hojjetame naannoo Jimmaa kana akkuma beektanu diiniin kun barnoonni gaafa duraa gaafa jalqabaa sana osoo akka nan babal'anneen duratti keessaa tawhiidinii fi amantaan islaamaa kuni walalooji wal qabatee yeedaloo adda addaatti baasaniiti nama hedduu dandeettii walaloo qabu kanatu jira nama baratiin akaadaamii kan hin beekne kan daqiiqaa 60 sa'aatii tokkoof sanaa ol akkuma kana sammuurraasii jedhutu jira jechuudha warra sana keessaa kanaaf sanan ani akkeesse yookiin immoo taqliida godhee waan hin jedhe sana kan inni nagaafachuutti jiru maal jettan barsi barre gasirraa dhaga'u wanni kun akka dura jirullee ni beeka isi sirraa dhaga'u akka malee na bohaarse beekta kanaaf obboleeyyan kiyyaa warri daawwattoonni keessaa warri YouTube channel Wishow jala jiran akka inni itti gammadanii yaa xiqqoo rana akkasii dirqameetan jedhe malee jechuudha xiqqishu garuu raasii yoorab jedhe sagalee isaatiin hojuma isaatu akkana waan nama kofalchiisuu fi waan nama bohaarsu jechuudha fuuldura keessanitti wanna naawwiidhaan jechuu barbaadu inshallah gara fuulduraatti illee waan ummata fayyadaa waan ummata barsiisaa dandeettii rabbiin isaa kenne kanatti fayyadamee isiniin ga'uu qaban isiniin jedha miidiyaan kuni waan qara lamaati garumatti fayyadamanitti khayriitti baastus hamtuutti baastus akkuma fayyadama keetiitti waan ta'eef inshallah ati illee diinii keetiin khaddami ummata kan keellee ittiin gargaarin isiniin jedha barakallahu fiikum barakallahu daawwattoota keenya kabajamoo ogaa sagantaa keenya asumatti goolamna kaayoon keenya katuraa obboleessa keenya kanaan wal isin barsiisuudhaaf yoo rabbi jedhe namoota beekamoo fi haa isin hin beekne nama jajjabaa isin fiduudhaaf inshallah nin karoorfadha wanni dhumarratti si yaadachiisu obboleessa keenya waziir karaa TikTok haateenis kun akkaawuntii isaa akkasirra agartaniin ni harkattanii YouTube isaatis jechuudha waan haaraa fi jirus karaa sanirraan akka isin dhaqqabsiisu jechuudha karoorri jiru kana akkasitti hedduu sin jaaladha galatooma فيديو براتي رانكوي ولد ديب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم بي جاللا يا مكرم أرفا سابنا فقنا مرق جاللا نفايقمو أرفا سابنا فقنا مرق جاللا نفايقمو مدينة نقوفني لكي وبلاكو أرقوفني زمزم أتشي لغي ركوبا أنيكو فيوفني زمزم أتشي لغي ركوبا أنيكو فيوفني